السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو هردفتوتا في خبجمتوتا خيا أبوليين خيا نمني أورمو تاتن هندينو warri gartee na dararamaa turtan na cinqamaa turtan hundinuu arra wayyaahee ol godhadheetin jira. Alhamdulillahi rabbil alamin. An dhaamee haa dhukkubsadhu malee irra guddaa isintu dhukkubsatu jira. Dhukkubni gartee hadhaamanii laalatanii gartee madaan namarraa mul'attu haakima qabu kana osoo hin ta'in dhukkuba jechuun hagartee ha isinitti jiru kana hagartee haga ammatti jaanan argin viidiyoo takka gaa isinii waraabetuman galuu kiyya himee achumaan dhabama ta'e haa ta'u malee maalirra geesse maalirra jira Abraahim maalirra jira fayye moo hin fayyine moo maaliif as ba'ee viidiyoo waraabuu oolee jechuun keessan afan qabu nan beeka. Amala keessan nan beeka akkana jaalattanis nan beeka duraanis waan isin quba qabuuf jecha warroottan hedduun bilbila kiyyas waatsaappii kiyyalleen banne nin banaa sagalee teessanis laaletin isin deebisa haga ammatti sagalee teessan ilaalle warri ergitanii fiifuu ni beektan gaa sagaleen akkana biran gahin ammallee waatsaappii kiyyan banne haga ammaati obboleeyyan kiyya gaa arra gaa wanni isinii qabadhee dhufe jalqaba eenyu fi eenyu akkan qabe eenyu fi eenyu akkan qabe jechuudha. Lubbuun gaafa rabbi malee baase malee hin baatu lubbuu rabbiitu harkaa qaba. Lubbuu abbaan fedhe anillee gartee warra harka jiru kana ajjeesuu hin danda'u. Maaliif rabbiitu ajjeesaa jechuudha. Lubbuun tiyyaa miti an harkaan qabu lubbuu tiyyallee isaan harkaan qaban ta isaanillee an harkaan qabu an ajjeesuu hin danda'u isaanillee an ajjeesuu hin dandeenye. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silaa namni nama ajjeesuu danda'u isaan ture. Maaliif jennaan ibiddaan naannessanii shugguxii firii sadii akkatti narratti dhaaniiti gidaara gubbatti nadhaanii firii sadiitu gidaara gubbaatti nadhaame jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya shugguxii akkasitti ibiddamee kanarratti dhaanii jechuudha. Silaa isaantu nama ajjeesa osoo lubbuun harka isaanii jiraatte. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lubbuun harka rabbii jiraatu fi qaallichaatu maaltu umrii si dheeressee jennaani rabbiin na dheeresse anillee nin gargaaree jee obboleeyyan kiyya. Rabbiitu na dheeresse anillee nan gargaaree jee maal akkamitti rabbii gargaartee jennaan an akka bineensi na nyaanne halkan hin deddeemu akka bineensa walitti bu'ee gartee bineensi takkaa cabsee takkaa na nyaanne halkan hin deddeemu akka gartee galaanni na fuudhee naan hin kuchiifne ganna jee gartee bona jee gartee gogeessa lagaa keessan deemu akka gartee diina afaan beera isaa san dhaameen duune an diina gartee diina lola jeen deemu akka gartee mukarraa kufee fannifameen duune re'eedha gartee re'eedha fin qaccee murajee takkaa'u baala murajee mukan koru ati alaa kulli haal kanaanin rabbi gargaaree jechuudha. Maaliif jennaan lubbuun abbaan hin eegin amatan hin jechuu sanii beekadhu. Tanaaf obboleeyyan kiyya rabbumaatu gartee lubbuu tiyya baase keessafuu isintu rabbi naa gargaarsifate isintu du'aayii naa godhe du'aayii teessantu naaf qeebalame isinumaatu lubbuu tiyya tana gadi lakkisin obboleeyyan kiyya hedduu takkan isin jaaladha hedduu takka naaf galatooma umrii naaf dheeradha ammallee isinin jaaladha isinillee akkana jaalattan nan beeka bakkuma jirtanitti gartee rabbiin kiyya nagaa isin haa godhu isinin jechaa obboleeyyan kiyya warroottan tokko tokko jalatti waan nagaafatantu jira asii qabame fuudhame an guyyaa 5 moo akkana taa'eetiin bahe warroottan gartee irra guddaan warri gartee wardaa jala jirtan guutumatti an viidiyoo'aan hin maxxansaan jirreef warra qaaman asitti dhufe malee warri fagoo jirtan obboleeyyan kiyya bobo'aat turtan koomentii teessaniif an bahe hedduu lallaale an akkatti hin booye akkana ta'eetiin booye akkana namni hin booyin hin jiru jechuudha obboleeyyan kiyya. Baga naa boochan bagan gartee anillee if argee akkana jaalattanillee if argeetin jira akkan sabni kiyya bal'aa yoo rakkadhallee guyyaa tokkoon gartee yoo nifi dandaatee na bira jiraate akka fut godhee na baasu argeetin jira irra guddaa ammas wanni na yaadu ilmaan dhalan kanaan nama yaachisa maalifi nuti gartee xiqqaattullee taatu ganallee rabbi urii nu haa dheeressu haa ta'u ammoo ilmaan dhalle kun ganaadha isaan gartee waan nuti haga nuti fuune san riskii nuti fuune san hin fuune isaan ganaadha. Tanaaf obboleeyyan kiyya ilmaan kanaan nama yaachisa. An odon achiin kutalleedha edaa if duuba sabni kiyya bal'aan ilmaan kiyyaadha bakkaan naaga jeetin jechuudha waa hedduu takkaatu natti dhagame jechuudha. Wallaa kophaa taayitiin boo'ee yookaan koomentii teessan laaluudha keessafuu dhalaaleen faa warri gartee nan boo'e wardaa tiyya nan boo'e Abrahaam faa argee gartee akkattiin gammade akkana warra jedhu laaletiin dhimmaan raacitu didee boo'e jechuudha obboleeyyan kiyya. Galatoomaa wallaahi rabbiin umrii isin haa dheeressu akkana jaalattanitti rabbi isin haa jaalatu. Tanaaf obboleeyyan kiyya warri gartee jalaan koomentii naa barreessitanii viidiyoo nuu marii jettan jiras gaanaan adaba wallaa isin garsiisuudha ta'a biiftuu qofa dhalaadha isiin harka itti laatuun fedhu rabbi jazaa hafaluuf waan nagoote an jaartiin qaba dhalaa akka isiiti jaartiin tiyyaa humna ni qabdi ifirraa dhoorguu dandeessi ammallee gartee isiin akkas nagoote jee harka kiyyaan isiin miidhan jazaa min jazii alamal jeemi dire waan isiin nagoote san jazaa wama abbaan dalagateen kafalamti janiimi waan isiin nagoote san akkuma isiin dhiira natti ooftee na fuusifte sanitti anilleen jaartii tiyyaan isii miidhaa jechuudha.
waan irra gee guutuu viidiyoo isiniif hin maxxansa. Na dhukkubu jira tanaaf hin gartee naan mijjatin malee viidiyoo takkaa'u maranii akka isinii gadhiisan chaanaala isirratti godheetin jira wardaafa nama tokko biratti godheetin viidiyoo san irraa maranii akka gadhiisan godhe. Maaliifin chaanaala isirratti gadhiiftaa yoo naan jettanis kaleessa chaanaala sanirratti azzabamaa turan. Kaleessa chaanaala sanirratti naaf irraa quban qabnatti bilbilanii na boocisaa turan. Kaleessa chaanaala sanirratti nama daadhaa fuula kiyya gartee achirratti gartee mana isirratti na azzabaa turte. Mana isii keessatti viidiyoo narraa waraabaa turte. Tanaafin warri gartee achi jala taa'anii viidiyoo isiidhaa san laalaa turan sun viidiyoo ani azzabamaa ture san laalaa turan sun viidiyoo tiyya gartee tanin ani isii azzabuta gartee ta wardaan isii azzabdu tana achirratti chaanaala isii jalaan haa arganii edaa addunyaan tun ni jijjiiramti haa jedhanii. Kaleessa Abraameessa ture arra kaleessa wardaan bo'aa turte arra garuu isiidhaa gammachuudha. Biiftuun kaleessa nama qabdee humna qabdu sun arra qabamtee akka harka wardaadhaa jirtu. Chaanaala keenya irratti osoo tan chaanaala isirratti haa arganii jeetin viidiyoo yuutuub isirratti gadhiise jawwaala isiitiif yuutuubni illee na bira jira wardatti kanneetin jira. Anaaf fuudhee yeroo san fide viidiyoo isinii maxxanseetin jira jechuu gaafa dura ba'usan jechuu. Tanaaf obboleeyyan kiyyaa tanumaa fi ammas warrootan koomentii jalatti naa barreessitanii Abraahim takka takkaan akkaataa itti manarraa baate nama meeqas si baase maal keessa turte akkamti jiruu maal keessa turte guyyaa san keessatti azabbii akkam takkaa'u rakkoo akkamtu sirra ture jirri sun yoo warra akkami ummata akkami sabni isaanii maali jettanii warra nagaafatantu jira takkarraa eegalee haga gubbatti waan gartee haga akhiratti si mudate mudannoo ta'e nuu himii waan jettantu jiraa jechuun obboleeyyan kiyya sanin irra isinii deebisuudhaa dhufe. Tanaatu dursaa jechuudha. Maaliif jennaan gaafii keessan deebisuun dirqama kiyya. Maaliif jennaan nama nan qabuutu isini. Tanaafuu namni nan silaa abdadhu sun warra qaamana dhufe kanarra hedduun warra gartee fagoo jiru kanaa jechuudha obboleeyyan kiyya. Tanaafuu jalqaba micaan gartee guyyaa dura miciyyoo lakkoomsa siirii kana kenneefsan biiftuu san bira dhaqeeti maal jeen viidiyoon irratti waraabee Abraahim maaliif gartee miyyoo wal'aanne kan inni anaaf mageessu jiru jechuudha. Dhugaan gartee ni qallatti malee cittu rabbiin kun inni dhugaa kutuu barbaade. Tanaaf obboleeyyan kiyya viidiyoon irra waraabe maaliif haakman geessine maaliif akkanan goone jee isii sanuu beekaddaa mana kiyya gartee dhuftee Abraahim koban jira manatti hoottu naan jee akkana jettee jaartii jettan jamtee jaartii jaartee abbaan fedhee utaanan nama akkana jee eenyutu raafaa jechuudha abbaan fedhee irraa nafu. Onnee dhabanillee son baan nama dudaa tuffii guddoodhaa jechuun tuffii isiitu san naqe. Micaan gartee akkas jee efa isiin gubattee booda kan inni haakma geessu jiru ifuma manarraa ba'e viidiyoon irra waraabe duraan dhokatee taa'u jira jechuudha. Micaasanin ol bahee waan feete fidi ifirraa si dhoorgaa jeen jechuudha. Dhuguma jirtuun dubbadhe. Eega jaartiin tiyyas hiriyaa isiidhaa dhalaadhaaf irraa dhoorgite. Anis dhiira akka kiyyaa ifirraan dhoorgaa jechuudha. Alhamdulillah ammallee ifirraa dhoorge isaa miti isaan hundaa'u viidiyoo irraa waraabetiin isin agarsiisuudhaa ta'a. Inshaallah beeznillaahi kariim maaliif jennaan takkaa qaleetuman gartee dhabama biyya tana keessaa ta'a malee mootummatti illee kan obboleeyyan kiyya maaliif jennaan yoon mootummatti jira kana kenne takkaa'u yoo mootummaan nu gartee nu miyyoo akkas godhu san nu arge wanjala biraati biyya kanatti dhiirallee waan feetallee goote dhiirti dhiira dhalaa ammoo dhiirti harkarra haa'uun biyya arabaa jirraa dhoorgara biyya tana keessatti. Tanaafin mootummatti kennuun feene mootummatti miyyoo tanacha kennee yoon ifin gartee waan biraa kana dubbatu taate an qabameetiin jira jechuudha. Miyyoo tana asumatti irraa fixeetuman baatii meeqallee taatu eessee azzabee qilleensa addunyaa kanarraa waa xiqqishoo dhabama godhee Sambooda mana kiyyalee jiree takka biyya tanallee sanaadha jira magaalaa guddittiidha sanarrallee karaa adanillee gad darbamnu mootummaa biraati jechuudha junuuba shimaal janiin kaaba fi kibba waan janiif akkasitti gara kaabaa sanitti illee godaannoo jechuudha buleen tanaafu hagasitti mootummatti kennu mootummallee hin agarsiisu manumatti irraa dalaga wardaan irraa dalagdee irraa kafaltu eega kun ammoo godhuun maali beektaa isin gammachiisa isin gartee warra kaleessa nu dararamaa ture warra kaleessa nu booyaa ture warra kaleessa gartee nu bira dhaabbatee haga nanidhaa jiru san boo'ee wardaa jajjabeessaa ture kanaatu yoon ifin akkatti fuula keessan duratti irraa dalage ni gammaddanii jechuudha obboleeyyan kiyya nan beeka akka dhibbaan dhibbatti gammaddan fedhii teessan guutuudhaaf mootummatti kanneen mootummaan gartee hidhaa kaayee callisiisurra irraa hafalee akkasitti yoon irraa dalage irraa wayyaa aara yoo baate wardaanis sani isii akkas goonaa jechuudha tabiraatiin micallee isa gartee gata akka irraa dalageetiin akka ijoollee sanillee fidu godhaan hin godha isinii rabbii kaaliqaati rabbii na jira. Tanaaf obboleeyyan kiyya gama biraatiin obboleeyyan kiyya yeroo san gartee micaa sanatti viidiyoo waraabu micaan sun aaree biiftuudhaan wajji wal maratanii wajjin jiran garee ijaarratanii jira waan taateef akkasitti ibidda fudhatanii manarraa naa quban qabne si gargaarraa
akkana ani sillaaletin nama hedduutu gartee WhatsAppidhaan maallaqa si gargaaraa miyyoo san gartee nama biraa fakkaatanii jechuudha. Micaasaniiti kana dubbise sagalee silaalan beeka. Nama biraa idaatanii haba gartee huccuu adaanatti haatee deemu sun si gargaaraa himaamata hidhatee deemu sun jechuudha. Si gargaaraa maallaqa si gargaaraa miyyoo san wallaannaa baga gubdee wardaanii baga itti tolchitee jee akka nama na fakkaatu ta'e na fakkaatee jechuudha. Bilbila natti bilbile. Anilleen isin hundinuu isin qofa osoo hin ta'in Yaman keessalleedha nama hedduutu waa'ee biiftuu gubatu sanarratti na gargaaree jira. Na gargaaruudhaaf leedhaaf gartee naatu qilleensarraa qaqqabamee bade malee naa beellamanii jiranii jechuudha. Baatirii dhumtee jirti baatirratti. Dhaalan jenne dhiiran jenne jechuudha buleeyyan kiyya. Alarraa isa akkasumatti akkuma isin gartee sagalee naa qabaa jirtanitti warri gartee si gargaaran je'inis qaama kana gargaaraa gartee sagalee naa qabaddanii na jabeessaa jirtanitti hundi obboleeyyan keessan akkasumatti hasi gargaarra jeetu irra guddaadha jechuudha obboleeyyan kiyya. Tanaafin amane anilleen tanaafin amanee na gargaaruu deemanii jee bilbila jalaa kaasee hulaa irraa bane jechuun hin beekne. Tanaafuu obboleeyyan kiyya silaa wardaan na bira jiraatte akkasi mudadhun ture. Namni kophaan garuu akka fedhe mudata. Akkasitti odoon kophaa taa'u na fuudhanii jechuu manarraa. Alhamdulillahi rabbil alamin lubbuun guyyaa rabbi baase baati fuudhamullee bayeetiin jira. Irraa dalageetiin beemas anaat irraa dalaga isaanirra. Namni asii na fuudhe akkuma gartan san micaasanii fi ijoollee lama idateen na fuudhee jechuun asirra. Achi immoo isaan malee nama 10tu jira. Waliigala nama 13 isaan. Tanaafuu obboleeyyan kiyya ijoollee sun ana geessitu malee micaasii san qofaan na bira ta'a malee ijoolleen lamaan dhuftee na fuute sun ergamtuudha isaan. Warra achi taa'ee achitti si cafaqu hasitumu nama biraati jechuudha. Gee uummanni gartee biyyuma tana keessattuu gartee maallaqaan nama gartee butuu fi maallaqa fudhatanii nama cafaquudhaaf bakka gartee mooraa qopheeffatantu jira jechuudha obboleeyyan kiyya. Tanaafuu yeroon ammoo achi dhaqu asirraa akkuma na baasanii yeroo asirraa gan na baasan osoo alatti nan baasin makiina dhaqabanii fuula dheeranii asirraa na oofan. Akka gartee asitti isin achiratti gartan viidiyoo irratti nagartan saniif dubbiin jajjabduudha. Ijeedhanii na oofan. Efa ijeedhanii na geessan gaafa achirraa na baasanis ijeedhanii na fidan. Biiftuun gartee akkaataa gartee egaa viidiyoo durarratti isin gartan sanitti biiftuun hin hidhinaadha akkanatti fidaadhaa jetteen jechuudha. Ammoo garuu isaan akka bootaa sanan hin beekneef ija na hidhanii bakka hunda na hidhanii na fidan. Kophee malee lafaana qullaa na fidanii jechuudha obboleeyyan kiyya. Manatti hoggama gartee biiftuu biraan nagaan narraa hiikan. Maallaqa isaaniiti jecha san dalagan. Biiftullee garuu gatteessiseetiin gartee hagam haga kennitee fi kana hunda isii dhiisuudhaan taa'u jechuudha. Wardaa ittiin oofa. Rabbii isin hojii jira gama namaatiin isin hin qabu obboleeyyan kiyya. Akkasittiin dhufee jechuudha. Evan dhufee ammoo ijoolleen lamaan hogga gartee an biiftuu gartee ibidda san itti qabee gaasin fuudha jeerii shawwadee dhalaan gowwaadha haa jettee hogga isiin baramtu. Akkasitti banee san booda shuggutii ibidda itti qabee ni gartee ijoolleen yaamta moo yaamtu jeeni micaa tokkicha maallaqa sii kennettee ni yaamtee jechuudha. Agartan viidiyoo obboleeyyan kiyya isin maxxanseetiin jira. Akkasitti micaa tokkicha san wajjin biiftuu qabee jechuudha. Anaatu gartee na dhukkubu jirasi keessa kun na dhukkubu jira tanaafin madaatu nagararraa hoyyooytu gaa nama fayyaa qabuutu gartee gaafsan alhamdulillah gubbaa uummatiyyaa jira malee silaa oduratti as taalan illee beekadhoon nama faayidaa qabuu miti guyyaa sanii ifuman jajjabeesse malee dilas mara humna qabaadhee isaan hin qabne rabbumaatu na achi qabe du'aa mateessani malee tanaaf obboleeyyan kiyya akkasittiin fidee harka kiyya naqee jechuudha. Ijoollee kurnan san baasuu dadhabullee ijoollee lamaan san micha harkaa qabu kanaa walitti jajjaboodha numan baasisaa jechuudha. Gaafa ijoollee sadeen dhufte ijoollee gartee akira dhiitta dhiiraa fa'aa mootummatti kan nama malee gadi lakkisu. Tanaafuu obboleeyyan kiyya kanaatu ture kana keessan ture jechuudha. Achitti immoo nyaanni gartee hubzii goggoyduu godhanii goggossanii hubzii goggosanii jee qiixxaa goggoyduu godhanii bishaan danfaa kitilitti yookaan maarajatti qicanii tana lafarra qalala'u balaatara qabaa dachiini balaatara naa kennan. Balaatarratti naa darban jechuudha irra naan kaayan. Akkuma isin gartan san gaa hubzii lafaa gartee biiftuudhaan wardaan tuqadhu nyaaddottee san jechuudha jazaasanii beekadha. Isiisu san hunda godhe. Bishaan ammoo bishaan nan deebadhoo ganan jee bishaan danfisanii kitiliidhaan danfaan akka kan kennan. Danfaa kanan dhugaa jechuudha bishaan qabbanaan dhugnaan guyyaa shan guutuu. Obboleeyyan kiyya adamni kiyya kana ture. Boksiidhaan tumamuu ture. Dhiitamuu ture. Lafa biyyarra balaaxarra rafuu ture turamee jechuudha. Afataa tokko maleerra. Akkas tunarra ture obboleeyyan kiyya. Yeroo silaa gartee biiftuu natti bilbilte narraa wayyeessan dhaa. Yeroo ammoo isiin hin bilbilin daftee jaartiin tantee bilbiltu. Inumaa isaan sun gartee maallaqumaaf dalaganii biifturraas maallaqa fudhatanii jaartumatiyyaa tanaa'uu jaartiin teetis hin bilbiltuu jaa. Yoo jaartiin tiyyatun bilbiltallee maallaqa fedhanii jechuudha. Isinii galee obboleeyyan kiyya anumaatu gartee
jaartumatti jatanaa gartee hin dubbisu hagan gartee biiftuu tana bira dhaqee biiftuu tana qabee maaliif jennaan isiin bira na jaalatti jaalala waan taateef dhabuun danda'u itti miti yoo jaalala dhugaa san taateef bira na fiddii miti harka kannette isiisan irraan jara kana qaqqabaa jeetin karoora kiyya muree azzabamuu kiyyatti filadhee taa'ee jobbulee kiyya kanaat ture gaatanaafuu gartee arra gartee yeroo argadheetin gaa viidiyoo tana isinii maree obboleeyyan kiyya mudannoon tiyya tana fakkaatti baga rabbiin gartee anillee lubbuuti jala baasee ilmaan kiyyatti na galche baga gartee isinillee naa fayyaa qabu naa mana kiyya keessa taa'ee gartee haasaa bareedaa kana isinii haasa'u agartanii naaf gammaddan Oromoo kiyya saba kiyya bal'aa rabbiin isinaa bal'isu miliyoona 60 miti biliyoona 60 rabbi isinaa godhu heddumminni waan dhabu obboleeyyan kiyya dhabaan nu godhe malee wallaahi riskii gartee isinirraa quban qabne rabbi isinitti haa kennu obboleeyyan kiyya dhabaan nu godhe malee wallaahi namni sabni akka saba Oromootti gargaarsallee walii gargaaru hin jiru sabni akka saba Oromootti illee wal jaalatu hin jiru tun warri kana na godhe kun Oromeedha malee Oromoo hin seenaa Oromeedha ilmaan abbaa lafaa hagaafa duraa gartee biyyatti abbaa lafaa jechuudha ummata santu yaa'ee gartee biyya akka dhabnaan amma gayyaa'ee biyya alaa tanatti nu miidhaa jira malee na qofaa miti warra azzabaa jiran hedduudha an gartee gaa naman qabaan akkatti gartee sagaleen tiyya dhagaamte malee obboleeyyan kiyya namni azzaban malyaana wallaa anuu nan beeka madaa meeqatu gartee wanni kanarra guutura yuutuuba kanarra viidiyoo meeqa maxxantee feesbuuk kanarra isinuu argaa turtan gaara suutii kanatti sanaa tana keessatti kaan gaddeebisanii kaan gaaratti gartee nijjeessanii namni raammaa jira jechuudha nama hedduudha na qofaa miti Oromoo bal'ootu miidhamaa jira tanaafu dhiiga saba keenyaa rabbi haa baasu ammoo warri gartee wanni nan dhaamu namni biralleen azzabbiin gartee ni dabarti yoo rabbi lubbuu si baasu maati namni mudannoo akka kiyyaa kana mudattan obboleeyyan kiyya namni akka mudannoo akka kiyyaa kana mudattan harka kenna namni gartee injifatuudhaaf harka kennuu qaba obsuudha qaba harka kennitee nama akka gartee ifitti naajamnee ta'uudha qabdati takkaa akka nama gartee jijjiiramee waan sanitti gartee waan godhi jansan hayyamee ta'uudha qabda gaafas ni amanamtaa haajaa ta'e ni baataa jechuudha dhiirummaan tana obboleeyyan kiyya namni dhiira jechuun dhala qofaatu mudanne malee dhiira duuti rasaasni ibiddi waa meeqatu mudata tanaafu saarukaa mudata obboleeyyan kiyya tanaafu mudannoon qabu tana fakkaatti viidiyoon irraaf qabadhee dhufe gaa tana fakkaatti obboleeyyan kiyya gaa hagam viidiyoo gaa ijoollee gartee as duratti isin duratti as baasee irraa isinii kafaluudhaa deemu irraa isinii kafalu nagaan naa turaan isiniin jaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu